ijoolleen akkas babbareeddu ijoollee shunkurtii fakkaattu waggaa 2-3 booda fuulli ishii tabalaashaa jira dugdi ishii tabalaashaara yaa Oromoo mataan isaanii harrii bichaa ta'aa jira innaati filuuf jettullee maaliif hidhaana dhukkuba koo jedhu waan isaan beekani jarri hin dadhabani narvii isaanii cinqatiidhaan dadhabeetu cinqiin keessa isaanii fixeetu mataa isaanii filachuu sodaachaa jiru innaati mataa isaaniitti buutu jedhu innaata ixee sammuu isaanii akkasitti qaqqabattu keessa isaa ani namani beekuun qaba yookaan na aggeeffataa irti ta'a narvii ishii dadhabe keessa ishii dadhabeetudha maaliif na qosolaa jedhu maaliif na foroforaa jedhu jarri kaleessannaa dhufte meedikaalii hundumaa darbitee dhufte akkuma obboleettiin keenya hawwiin jette ituu hamma garree garuu ukkuba tokkoof deemtee ukkuba 4-5 sitti himama ani mana hakimii deemuu nan sodaadha sijjammaa yoon kufeen deematee nan sodaadha waan biraa natti mujee an obboleettiin saahibtittiin tiyya naman akkam jaalladhu deessee torbanitti hirkaantu dhukkube hirkaaniif ciisuu dadhabde mustashfaannaa isheen dhaqxu kaansarii qabdaa jedhaniin ijoollee 4 gattee hindii jirti amma waan qabnu walitti finnee hindiitti ergineen hindii jirti ijoolleen ishii sarraateenyaa hin jiru ijoolleen ishii hammumaa miskiina ta'aniiru har'a ijoolleen ishiitu ka'aniiti haati kanarraa duute mana tokkoon qabdu waan cinaachi ishii ijoolleen ishii keessatti guddattu garuu biyya kana dhufte waggaa 11dha waggaa 10dha haadha malee immoo guddatte akkuma ko abbaa malee immoo guddatte haati ishiif abbaan ishii irraa du'aniiru ijoollummaadhaan mana namaatti guddatte ijoolleen ishiillee kun harka namaa jiru amma wanti asirra nu fidee nu boosisu waan himameen dhumneedha waan haasa'amneen dhumneedha